Guyyaan alaabaa biyyoolessaa kun madduree alaabaan kenna tokkummaa biyyiiteennatiif birmadummaa fi guddummaa Itoophiyaa jedhuun onkololeessa furlaayyuu kabajame. Leenjitootii leenjii hoggansaa marsa lammeessoo jiddugal leenjii Adaamaatti fudhachuu jiranilleen guyyaa kallaayyuu kabajan. Alaabaan mallattoo birmadummaa biyyikeennatii kajiran hirmaattoti tunin wareegama abbootiin teenna asiin dura dhiigaaf lafeessatti cabsiteetiin nu gonfachiiftee nu yaadachiisaa jedhan. Alaabaan kun imaanaa guddaa qaba. Waan kaleessa aarsaatti kafalamee kanatti fufsiisuudhaaf keessattuu yeroo ammaa diinni keenya olaanaan hiyyummaadha. Hiyyummaa biyya kanarra jiru kana dhabamsiisuudhaaf hundi keenya tokko taanee harka wal qabannee arra misooma karaa biyyi keenya badhaadhina biyyi keenya amma jalqabde kana itti fufsiisuudha jechuudha. Bakka jiru hundi keenya kutannoodhaan uummata keenya sirriitti hirmaachisuudhaan hooggansa ofii keessaa fakkeenya taanee karaa humnaan ergama nurraa barbaadamu kana raawwachuun baay'ee barbaachisaadha. Mallattoo gootummaa biyyiteennaatii dabalan. Namni kamiyyuu alaabaa kana gaafa ol kaasee lallabu yoo ol kaasee dubbatu dhiiga lafee fi wareegamtoota hayyoota keenya gootota keenya kaleessaa sayyaadachaati hojicha kan ittiin hojjennu ta'uusaa sirriitti ilaalamuu danda'utti jiraata. Wareegama abbootiin kaffaluuni alaabaa kenna ol qabde hin eeggannas waa dagalan. Guyyaa alaabaa baatii onkoloolessatti yeroo hunda torbe jalqabaatti akka kabajamu haymani afyaayin caffee Oromiyaa addee Saadaa Abdirahman manneen hojii mootummaatii fi manneen barnootaa fuula gargaraatti guyyaan alaabaa kun akka kabajamu heer biyyiteenna keeyyata sadii jalatti ajajamuu himan. Alaabaan mallattoo birmadummaa biyya tokkoo mallattoo eenyummaa mallattoo ol ka'iinsi biyyattii kan ittiin agarsiifamu maqaan biyyattiidhaa kan ittiin agarsiifamu gootonni keenya yeroo ittiin injifannoo garaagaraa ittiin galmeessan maqaa biyyattii ol kaasuudhaaf kan ittiin agarsiisanii fi qabatanii eenyummaa biyyattiidhaa alaabaa mirmirsuudhaan kan ittiin agarsiisan waan ta'eef guyyaan kun akka guyyaa addaatitti yeroo hunda kan kabajamudha waggaa waggaadhaani. Sababa kabaja ayyaanicha gootummaa abbootii dhaloota yaadachiisu birmadummaa fi jaalala biyyaa dhaloota dhalchisuuf akka ta'ellee himani. Dhaloonni aarsaa wareegama biyyaa yookaan immoo birmadummaa biyyaa irratti hubannoo qabaatanii aarsaa hayyoonni kaleessaa gootonni kaleessaa ittiin kafalan sana beekanii tiksuu akka qaban alaabaan mallattoo eenyummaa mallattoo birmadummaa akka taate hubachiisuudhaan isaan ammoo dhaloonni ammaan tanaa hubannoo kanaan jijjiiramaan misoomaan nageenyaan fiduu keessatti geessaanii baachuu akka qaban kan ittiin agarsiifnu waan ta'eef kanaaf haga mana barnootaatitti kan kabajamaa jirudha. Hiyyummaa fi boodattafummaa dhabamsiifnee imala gara misoomaa fi diimokiraasiitti Itoophiyaan taasiftu fayyadamummaa uummattootaa haqa qabeessa ta'e mirkaneessuun yeroo gabaabaa keessatti tarree biyyoota galii jiddu galeessa qaban hin dhaqqabnaa kanaaf uumni dudduuba nu deebisu tokkolleen hin jiru waa dagalan.